Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Ibsaan jedhama. Hardhas viidiyoo haarawaan walitti deebinee jirra. Kunis gaaffii hedduun keessan na gaafattanidha. Dubrummaa koo akkamitti haa kennu? Dhukkubbii yeroo sana na mudatuu danda'u akkamitti hambisuu danda'a? Maal haa godhu jechuun na gaafattanii jirtu. Anis hamma danda'ameen gaaffii keessan wal duraa duubaan deebisuu ni yaala. Subscribe like gochuun gaaffii kamuu kan qabaattan yoo ta'e koomentii irra naaf kaayuu ni dandeessu. Hamma dhumaatti na wajji turaa jechuun affeerraa kiyya. Inni dura dibata librikaantii ta'ee fayyadamuudha. Faarmaasii naannoo keessanitti argamu dhaquudhaan salphaatti argatuu ni dandeessu. Egaa akkuma beekamu shamarreen yeroo jalqabaaf walqunnamtii saalaa gootu qaama saalaa ishee jiidha gahaa kennuu dhiisuu danda'a. Sababii kanaan dhukkubbiin cimaan itti dhaga'amuu danda'a. Kanaaf dibata kana kan fayyadamtan yoo ta'e walqunnamticha smooth godhuudhaaf ni gargaara. Kana dura barnoota hedduu irratti isin barsiisee jira. Dibata librikaantii ta'an fayyadamuun shamarree dubra taateef yookaan immoo shamarree qaamni saalaa ishee jiidha gahaa hin kennineef baay'ee kan gargaaruu fi dhukkubbii hambisuuf akkasuma immoo walqunnamticha bareechuu fi mi'eessuuf kan gargaaruudha. Viidiyoo dabalan irratti waa'ee kana baay'ee isin barsiisee waan jiruuf duuba deebi'uun ilaaluun irraa baratuu ni dandeessu. Inni lammataa immoo dhukkubbii sana simachuudhaaf qophaa'uudha. Shamarran hedduun dhiigni baay'een na keessaa jiguu fi miidhamuu danda'a jechuun sodaatuudhaan of dhiphisu. Dhukkubbiin kun uumama waan ta'eef hambisuun hin danda'amu. Garuu xiqqeessuun ni danda'ama. Kanaaf dhukkubbiin nu mudatuu danda'a jechuun meentaalii of qopheessuun barbaachisaadha. Sodaatuu fi of dhiphisuu, qaama ofii jajjabeessuu akkasuma immoo of dhiphisuun faayidaa isaarraa miidhaa isaatu jajjabaata. Inni biraa immoo dubri takka walqunnamtii saalaa jalqabaa yeroo raawwattutti dhiigni murtaa'aa ta'e akka dhiigu ni beekama. Kanaaf of qopheessuu fi dhiiga yeroo argitu rifatuu dhabuun murteessaadha. Garuu akka akeekkachiisaatti kan isiniif himu dhiigni hammaan baay'ee ta'ee fi adda hin citne kan isin mudatu yoo ta'e daddaffiin gara mana yaalaa deemuun barbaachisaa fi murteessaadha. Kanaaf dhiiga baay'ee kan agartan yoo ta'e gara mana yaalaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Lubbuu ishee baraaruufis murteessaadha jechuudha. Inni dhumaa immoo fedhii fixachuuf yookiin hawwii walqunnamtii saalaa waggaa dheeraaf nu keessaa oowwu guyyuma duraa sana of keessaa qabbaneessuuf yookiin jaallee keessa fixachiisuuf yaaluun miidhaa guddaaf akkasuma dhiigni baay'een akka isin keessaa jigu taasisuu danda'a. Kanaaf dhiironnis guyyaa jalqabaa jaallee keessa wajjin walqunnamtii saalaa gootan dubrummaa ishee irraa fudhachuuf qofa godhuu qabdu. Kanaan ala fedhii fixachuuf of gammachiisuuf yookiin ishee gammachiisuuf yaaluun faayidaa isaarraa balaa isaatu guddaadha. Kanaaf guyyaa duraa sana suuta jaalalaan osoo hin dhukkubsiin akkasuma dhiigni baay'een osoo irraa hin jigsin dubrummaa kennuun yookiin fudhachuun barbaachisaa fi kan gorfamuudha. Guyyuma duraa akkuma guyyaa jalqaba walqunnamtii saalaa gootan dubri takka of gammachiisuuf yookaan immoo jaallee kiyya gammachiise jechuun gubbaa ta'uudhaan jalaan ta'uudhaan poozishinii garaagaraa jijjiiruudhaan walqunnamtii saalaa godhuuf yaaluun baay'ee hamaa fi rakkoo guddaaf isin saaxiluu danda'a. Poozishiniin ati jala taatee ciisuudhaan inni gubbaa ta'uudhaan suuta qaama saalaa kee yookaan immoo qaama saalaa isaa eega jiisee booda dibata librikaantii ta'an kana dura isiniif hime fayyadamuudhaan yookaan immoo qaamni saalaa kee jiidha kan qabaatu yoo ta'e baay'ee gaariidha. Suuta walqunnamtii saalaa godhuudhaan dubrummaa ishee fudhatuuf qofa guyyaa jalqabaa dubrummaa sana fudhatuuf qofa dhiigni baay'ee osoo hin jigsin dhiiga kan agartan yoo ta'e dubrummaa ishee akka irraa fuute kan beektu yoo ta'e yeroo sana walqunnamticha dhaabuun barbaachisaa fi murteessaadha. Itti fufuudhaan dhiigni baay'een akka irraa jigu godhuun yookaan immoo poozishinii garaagaraa jijjiiruudhaan walqunnamticha itti fufuuf yaaluun baay'ee hamaa fi rakkoo guddaadhaaf isin saaxiluu waan danda'uuf of eeggannoo cimaa baay'ee barbaachisaadha.
Egaa kaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo gaaffii keessaniif deebii gahaa akka argattan abdiin qaba. Channel kiyyaaf haaraa yoo taatan subscribe like gochuun hamma dhumaatti waan hojjetu turtaniif galatoomaa jecha fayyaa argadhaa fayyaan dabina.